Tolee, welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube gaadisa barnoota fayyaa keessanii jechuun barbaada. Duraan turseetii akkuma beekamu akkuma duraan waadaa isiniif galee miidii isiniif hojjechuudhaaf qophaa'eeti kan inni dhufe. Miidiidhaa wajjin paartii tokkoffaan true false dha. Gaafii tokkoffarraa eegallu consequentialistiin yookaan teleological ethics is an ethical thought that believes that rightness or wrongness of moral action is determined with reference of formal rule of conduct. True dha moo false dha kan jedhuuf rule of hanganuma qofaatu ilaallaa jechuudha. Hanga kun maali? Bakka kana keessatti hintiidha sii godhaa jechuudha. Wanti tokko gaariidha, wanti tokko badaadha, sirriidha, sirrii miti jennee kanatti nutti addaan baafnu according to the consequentialist yookaan teleological ethics yookaan consequentialist maali jechuudha. Maal hordofuu qabna? Wanti tokko benefitii guddaa namoota baay'eedhaaf yoo argamsiise qofaa jechuudha. Kun ammoo formal rule of conduct. Kun maali? Deontology jechuudha. Kanaaf formal rule of conduct kan jedhu kanaatu maal godha? Sirrii akka hin taane godha jechuudha. Kanaafuu answeriin maal ta'a jechuudha? False ta'a jechuudha gaafii tokkoffaa fi gara gaafii lammaffaatti yoo dabarre gaafii lammaffaan maal jedha? Psychological altruism holds that all of the human action is necessarily other centered or other motivated. Maal jechuudha kana jechuun gaafa yeroo barannu isii kana akka tasaa isiniif hin himne jechuudha. Psychological altruism is warra consequentialist jala tokko ta'e maali jechuudha. Akkam jettee akka teoriin isii jettutti psychological altruism jechuudha. Faallaa eenyuuti jechuudha. Faallaa ethical egoism jechuudha. Ethical egoism akkam jetti? Parsantaan 100 ana qofaaf jetti. Garuu immoo faallaa kanaatiin psychological altruism maal jetti? Parsantaan 100 nama biraatiif jetti jechuudha. Universalitiin ammoo akkam jetti? Anaas dabalatee namoota baay'eef jetti jechuudha. Hiikaan gasan sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Jarri sadeen hiikaan isaanii akkasii jechuudha. Universalitiin mixedidha jechuudha. Walitti makaa psychological altruism fi ethical egoism jechuudha. Kanaaf akkam jettee jechuudha according to the psychological altruism gochaan nama tokkoof hojjettu yookaan bu'aan argamu sun maal ta'a jechuudha? Kan nama biraa ta'a jechuudha. Ati kan isaan jirtu jechuudha. Parsantaa 100 kan nama biraa ta'a jechuudha. 100% for other centered jechuudha. Kanaaf the answer is what? True ta'a jechuudha. Kanaaf akka psychological altruismitti himni kun sirriidha jechuudha. Parsantaa 100 yookaan all human activity hangi kun parsantaa 100 kan jennu san mirkaneessiti jechuudha. Parsantaa 100 kan jennu san all human activity kan jennu sun ni mirkaneessiti jechuudha. Gara gaafii sadaffatti yoo dabarre gaafii sadaffaan maal jedha? Ethics is a moral philosophy dealing with the general accepted code of conduct in society. Kun maali? Chaaptarii keessan boqonnaa kan chaaptarii tokkoffaadha jechuudha. Civics keessan chaaptarii tokkoffaadha jechuudha kan inni jiru. According to ethics jechuun maal jechuudha? It is a moral philosophy jechuudha. Dealing with the general accepted code of conduct in society. Yes. Kun maal jechuudha? Code of conduct hawaasa biratti hunda biratti fudhatama qabu kan deal godhu jechuudha. Ethics jechuun akkas jechuudha. It is a moral philosophy jechuudha. Iddoo chaaptarii tokkoffaa sanitti sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Hiikaan ethical education maali? Hiikaan ethics maali? Hiikaan meta ethics maali? Kan jedhu sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Like godha, subscribe godha warreen godhini, warreen share godhu beektan share godha hiriyoota keessaniifis galatoomaa jechuun barbaadan itti fufna. Gaafii afuraffatti aadaa baruu gaafii afuraffaan maal jedha? In the participant political culture the role of citizens in political sphere of their country is insignificant dha. Jecha kana laaluu qabdu jechuudha. Insignificant kan jedhuun maal godha jechuudha? Himicha dogoggora godha jechuudha. Garuu maali? As keessattis isin tunis yeroo barannu taniin isin tuqin keessaa tokko taayipii sadiitu jira jechuudha. Isaanis paaroochiyaal fa'aadha jechuudha. Paaroochiyaalii, paartisipaantii fa'aadha. Garuu paartisipaantii keessatti maali? Paartisipaantii keessatti wanti adda isa godhu maali? Signifikantiidha jechuudha. Poolitikaal kaalcharii keessatti hirmaachuun isaanii maali? Gahee qaba yookaan barbaachisaadha jechuudha. Garuu immoo paaroochiyaalii keessatti maali? Looyidha jechuudha. Looyidha jechuudha. Isa kan keessatti immoo niwutiraalidha jechuudha. Jara sadeen sanii tokko jira jechuudha. Gara gaafii shanaffaa fi paartii kanaaf isa dhumaatti yoo dabarre wanti isin bakka isin yaadachuu qabdan gaafii shanaffaa irratti jechuudha. Tiyoorii yuutilitiraalizim. Yuutilitiraalistoonni eenyu yookaan warreen yuutilitiraanii deeggaran tokko istuurtii miilii fi eenyu beentame jechuudha. Akkas keessaa akka according to tiyoorii kanatti maal jaa miilsi yookaan istuurtii miil nama tiyoorii ruula yuutilitiraalizimii deeggaruu fi isa kana support kan godhu enda weel ammoo beentanam garuu eenyu deeggara? Theory of act utilitarianism kan deeggarudha aja. According to the theory yeroo barannus kana ifatti dubbanneeti jira jechuudha. Ruuliin eenyu hojii deema inni isturtii miilii jechuudha. Isturtii miil nama ruulii deeggaru jechuudha.
jeneraal ruuliin jiraachuu qabaa kan jiru jechuudha. Garuu beentameenyu deeggaree jechuudha. Aktii yuutilitiraanizimii deeggaraa jechuudha. According to this scenario it is was the answer is what tiruu ta'a jechuudha. Paartii itti aanutti yoo dabarre firoomsiidha jechuudha. Firoomsiidhaan eegaltee qormaanni keessan bifa kanaan jechuudha kan isinii bahu. Baay'ee barnoota keenya irraan fagaatu jechuudha. Gaafilee boqonnaa tokko keessaa bahan gaafilee mummuraasa. Saniif boqonnaa tokkoffaa keessaa wanti irra deebi'ee isinitti himu fuula gara jalqabaa tokko jiru tokko jechuudha. Sirriitti diiteeyilii miiniingii isaa sirriitti dabaafachuu qabdu jechuudha. Hedduu chaalenjii nama gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay, paartiin itti aanu paartiin lammaffaan maachingiidha. Gara maachingiitti yoo dhufne maachingiin maal jetti? Maachingiin akkumaan isinitti hime yeroo barannu san isiniin jee piraamiyaa faashaa duutii yookaan roos kan jedhaman san torban sirriitti konseptii isaa qabachuu qabdu, hiikaa isaa qabachuu qabdu, firoomsa fiduu danda'a, filannoo irra fiduu danda'a, dhugaa soba keessa fiduu danda'a jechuun dubbadde fidee jira jechuudha. Kanaaf mi'aa eegallu maal jedha? Jalaan duty of justice, gratitude, reparation, non-maleficence, duty of beneficence, and duty of fidelity maal jechuudha. Yeroo barannus akkumaan afaan Oromoo hundaan isinitti jiree isinii barreesse maal jechuudha? Duty of justice jechuun wanta tokko fairly distribute gochuu jechuudha. Kanaafuu waan distribute benefit and burden jechuudha kuni. Gaaffii torbaffaan immoo duty of gratitude jechuun maal jechuudha? Hiikkaan gratitude jechuudha maal jechuudha? Namoota waan gaarii nu gargaaran yookaan hojii wayii nu gargaaran yookaan waan gaarii nu godhaniif maal godhu? Thanks godhuu yookaan galateeffachuu jechuudha. Namoota akkasii galateeffachuu kan jiru biyya jala barbaaddaa jechuudha. Duty of improve the condition of others, benefit, distribute benefit and burden, duty to make up of injury, duty to keep promise and not lie, duty to thanks those who help us directly osoo hin jijjiirin akkasumas fidee jechuudha. Akkuma jirutti fidee gaaffii saddeettaffatti dhufne gaaffii saddeettaffaan maal jedha jechuudha? Duty of reparation kun maal jechuudha? Inni yeroo barannu akkuma beektan namoota wanta balleessine tokko yookaan wanta miinee jiru tokko maal godhuudha? Gumaa kafaluu waan bakka buusuu kan nu jennee dubbanne san jechuudha. Reparationiin akkasii jechuudha. Kana keessaa kam ta'e jechuudha? Duty to make up for injury yookaan wanta miine tokkoof wanta nuti bakka buusnu yookaan sappoortii goonu jechuudha. Kanaaf gaaffiin saddeetaffaan sii ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu duty of non-maleficence jechuun maal jechuudha? Maalirraa eeguu jechuudha? Non-maleficence jechuun miidhaarraa of qusachuu, nama biraa miidhuu dhiisuu akkas jechuudha. Inni kana afaan Oromootiin sirriitti ifa kan goone san jechuudha yeroo barannu. Kanaaf zaansariis waatti effiita jechuudha. Gara gaaffiin kurnaffaan immoo duty of beneficence jechuun maal jechuudha? Beneficence jechuun support to other yookaan encouraging of others jechuun nama biraa tokko deeggaruu, nama beenyaanis ta'u humnaanis ta'u namoota biraa gargaaruu jechuun san maal jechuudha? Inni beneficenceedha jenna. Kanaafuu the answer is what? One to improve the condition of other jechuudha. Condition nama biraa tokko yookaan haala inni jiruu isaa keessa jiru tokko irraa maal godhuudha? Fooyyessuu, deeggaruu, gargaaruu, jajjabeessuu jechuudha. Kanaaf the answer is A ta'a jechuudha. Gaaffiin kudha takkaffaan maal jedhee? Duty of fidelity kun maal jechuudha? Amanamummaa eeguudha. Waadaa galte tokko sirriitti maal gochuudha? Eeguu jechuudha. Kan duraanis jennetanii. Kanaaf the answer is D. Duty to keep promise and not lie. Soobuu dhiisuu waadaa hiriyaa keenyaanis haa ta'u hojjennuttis haa ta'u bakka barannuttis haa ta'u waadaa galle eeguu kan jiru. Kanaaf paartiin lammaffaanis firoomsiin kanaan kan xumuramtu. Paartii filannootti haaseennu paartiin filannoo. Paartiin sadaffaan gaaffii filannootiin eegala jechuudha. Gaaffii filannoo irraa haa eegallu. Filannoon maal jetti? Filannoon gaaffii 12ffaarraa haa eegallu maal jechuudha? Laayik gochuun dagatina. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warreen sabiskiraayib goone sabiskiraayib godhaa jechuun barbaada. Jaalalaa fi kabaja guddaan isiniif qaba. Gara gaaffii 12ffaatti yoo seenne gaaffiin 12ffaan maal jedha? Which sentence is true about the civic education? Akkuma jenne gaaffiin chaaptarii tokkoffaa sun dhuftee jirti jechuudha. Maal jetti? Akkaataa himoota armaan gadii keessaa civic education sirriitti kan ibsu isa kamii jedha? A branch of philosophy that attempt to understanding people's moral belief and action. B. The knowledge of condition, principle, values, history, and the application of contemporary life. C. It is study of goodness, right action, and moral responsibility. D. It is the study of origin, meaning, and ethical concept. Baay'ee wal fakkaatti jechuudha. Wanti sirriitti qajeelotti adda baafadhaa jeef chaaptarii fuula hangasan akkana wal fakkaataa jechuudha. Garuu immoo civic education maal jechuudha? Waa'ee maaliitiin wal qabataa? Waa'ee constitution mootummaa. Lammiileen mirga qabu, dirqama qabu, waa'ee constitution fi akkaataa seenaa dudduube
jirutu qajeelfamoota haala ittiin bulmaata biyyattii kana kan hundi kan walitti hidhee dubbatu maal jechuudha civic educationidha. Kanaafuu waa'ee dirqama lammiiwwan biyyattii kan qoratu jechuudha civic education. Kanaafuu the answer is B ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene gaafii 13ffaan maal jetti? Which statement is correctly ordered? Sirriitti kan walitti firoome kami jechuudha. Kana jechuun hiikaa gabaabumattu kan sirriitti walitti firoome kami jechuudha. Kunillee irra deebi'ee maali? Piraamiyaa faashaa gitii roossan bifa kanaan dhufuu danda'a jechuudha filannoo irrattis. Kan sirrii walitti firoomeen ilaallaa jechuudha. Duty of justice maal jedha? Benefitii jiru equally distribute godhuu yookaan fairly distribute godhuu kajaa'usan jechuudha. Duty of gratitude ammoo akkuma reefu jennee taankisiidha. Duty of maleficence miidhaa irraa of eeguu yookaan nama biraa miidhuu dhiisuu jechuudha. Duty of beneficence ammoo nama biraa sappoortii godhuu akkuma reefu jennee jechuudha. Kanaafuu answer kam ta'e jechuudha. Non maleficence jechuudha. Non maleficence jechuun maal jechuudha? Miidhaa irraa of qusachuu kajaa'usan jechuudha. Kanaaf answer C ta'a. Gara gaafii 14ffatti yoo dabarre which of the following is call for maximization of goodness for greatest number for society and not merely for goods of an agent. Kana kan jee akkamii jechuudha. Ethical theories jiran san keessaa kan gocha kana dubbate eenyu? A. Deontological ethics, B. Ethical egoism, C. Non hedonist, D. ammoo utilitarianism dha. Kanaafuu answeriis maal ta'a jechuudha? Maal jechuudha? Conceptiin kun maal jechaa jira? Maximization goodness or pleasure for what? Greatest number of people or society. Maali? Gammachuu guddaa namoota baay'eef kan jee eenyu jechuudha? Utilitarianism dha jechuudha. Kallattiin hiikaa isaa fuudheeti kan fide jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Like gochuun dagatina, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa. Gara gaafii 15ffatti yoo dabarre which one of the following is incorrect about the minimal and the maximal concept of civic education? Tunis maali? Chaaptarii tokkoffaadha jechuudha. Gaafii chaaptarii tokkoffaati. Minimum fi maximum concept of civic education tu jira jechuudha. Isaan warra minimum ta'anii fi warra maximum ta'an jechuudha. Ena kam jetti? The maximum concept of civic education is kanaafuu maal jedhe? Asirrii hin taane jedhe. Kan jedhaman gadi keessaa minimum fi maximum concept of civic education ilaalchise himni sirrii hin taane isa kamii jedhe. Maximum concept of civic education is comprised maaliif keessaa qaba jedhe? Knowledge, value and skill that could help someone in lifetime. B. The minimal concept of civic education emphasizes on the examination based assessment. C. Maximum concept of civic education is learning for classroom consumption. D. The minimalist civic education is extends learning for teacher based class conduct. Akkuma maqaan isaaniitu jiru warri minimal jiru limited dee qabachuu iddoo muraasatti mana barumsaa fa'aa qofa keessatti iddoo wayii tokko qofatti focus godhaa jechuudha. Specific godhee iddoolee muraasa qofa irratti kan dubbatu taate minimalistoota warri akkasiisan warri maximalistoota ammoo knowledge jechuudha. Waan guddaa dubbatu jechuudha. Wantoota generally accept ta'uu danda'an jechuudha. Kanaafuu answeriis maal ta'e jechuudha? Inni sirrii hin ta'in kana keessaa kam jechuudha? Maximalistiin concept of education learning classroom qofa keessatti specific godhee jechuudha. Garuu bakka kana maaltu ta'uu qaba? Minimalistii hojii sirriidha jechuudha. Kanaaf answeriis maal ta'a? C ta'a jechuudha. Deebiin isaa C ta'a jechuudha. Kan sirrii hin taane waan jeef isa tokkicha qomaa sirrii hin taane malee jarri kaan sirriidha jechuudha. Okay, paartii kanaan xumurra paartiitti aanu yeroo gabaabaa yookaan daqiiqaa muraasa booda kan isiniif galleessisuun tahaan nagaan jiraadhaa. Like godhaa, subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, jajjabaadhaa, wal jajjabeessinaa jechuun barbaada. Nagaan jiraadhaa.